Soofaa bareedaa ta'ee fi kalarri isaa akkasuma mukarraa dalagame filannoo kiyyaadhaan obboleeyyan kiyyaaf hojjetamee jedhe. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee Oromoo biyya guutuu jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodini. Soofaan kun baay'ee bareedaa kan ta'ee fi teessumaaf illee mijataadha akkasuma itti hirkachuu fi namoonni gatii isaa baruu barbaadanis ta'ee namoonni ajajachuu barbaadan meeshaa bareedaa ta'e gurguraa argatanii mukarraa kan hojjetanidha. Tokkoffaa qarshii isaa osoo isinitti himin isaa fi xaawulaadha jechuudha kan hojjetame meeshummaa isaatii fi miidhagina isaa qofa ilaalaa isiniif jedha. Namoonni barbaadan gubbaan isaa ta'ee barbaadan ispoonjii osoo ta'in booltiin hojjetamuu ni danda'a. Garuu inni kun ispoonjii tokkoffaa ta'een kan dalagameedha. Kuni nam sadi fuudha. Dhiibbaa mana of kolchaa isiniin jedha nam sadi teessisa. Nama qotallaa afur illee mateessisa. Waan rakkoo qaba akkas 5 illee mateessisa. Garuu ammoo nam 4 teessisa. Itti aansu namoota jechuudha. Warroonni walirratti maachi godhachuu barbaadan yookiin qarmii godhachuu barbaadan xaawulaan kuni mukarraa kan hojjetamedha. Baay'ee miidhagaa garuu ammoo kun qalamni isaa bareechisnee isiniif dibsiifnee hedduu miidhagaa goonee teebilii fi kursii nyaataa wajjin walirratti dhaqnidha. Inni kun 15,000 haga 13,000 namoonni ajajachuu barbaadan akkaataa guddinaatiin maaliif jennaan walirra jettanii akka isin yaaddofneef yookiin immoo gaaffii isinitti hin taaneef isinitti hime. Akkasuma immoo yoo asillee ni jira isuma sana obboleessa isaati. Qarshiin inni ittiin dalagame soofaan kun 75,000 isiniin jedhu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya baay'ee miidhagaa fi bareedaa kan ta'edha. Asitti ammoo teessoon nama tokkicha teessisa. Achiin nam 3 asin nam 2 nam 5 kana wajjin 6 jechuudha. Nama 6 teessisa. Yoo barbaadan akkanaallee lama goone kaanillee ammoo nam 2 illee godhuu ni dandeenya isin jedha. Kana jechuun kiyya akka nam 3 goone guddaa san nam 2 goone akka kanaatitti kanam tokko tokkollee lama goone ajajni filannoo keessanii garuu ammoo kana haala kanaan hojjenne amma ammoo xaawulaa fi teebilii fi kursii nyaataa 6 wajjin 35 madaala isinitti 75,000 soofanii inni kun ammoo 13,000 walirratti herreegachuu dandeettanii. Inni kun meeqa yoo jettan kun kennaadhaa birrii hafteen bitee walumaa galatti xaawulaa isin agarsiisa. Inni kun isa wajjin walirratti maachi goone jechuudha obboleetti biyya xaawulaa jidduu sanii kuni mitira tokkoof meeqa? 60. Mitira tokkoo fi 60 jechuun baay'ee guddaa kan ta'edha. Kursii nama 6ti. 35,000 kan dalagamu jechuun dambanyaadha. Waan haga ammaatti bira dalagsiisaa jirruuf malee gara biraatitti haga 45,000 illee isiniif hojjetanii garuu ammoo baay'ee guddaadha jechuudha. Mitira 2 jechuu 40. Mitira 2 jechuu akkasuma miti saantii 40 qofa kan hir'atudha. 160. Bifa ammoo kalara isin filattan. Diizaayinii filannoo keessaniiti. Kunis kan obboleettiin biyya filattee kalara ammoo walirratti naaf dhagni walirratti argame waan jetteef soofaa akkasuma immoo xaawulaa soofaa bira taa'uun walirratti maachi goone haala kanaan hojjannee fi haalli kursiin isaa haala kanaani. Namni kursii isaa ispoonjii barbaadanillee hin jira. Kursiin isaa kan ispoonjii 40,000 kan dalagamee jiru diizaayinii bareedaa ta'een hin jira isiniif agarsiisa. Kunoon kursiin isaallee muka garuu diizaayinii isaa baay'ee bareedaa fi akkasuma gaarii kan ta'edha. Har'a soofaa lama isin agarsiisa. Akkasuma xaawulaallee hin jira. Algaa isin dura hojjannee kanatti deemee ajajatee hin jira. Hunda isaatiyyuu hanga xumuraatitti ilaalaa. Qarshii isaallee bara akkasuma immoo lakkoofsa bilbilaa kiyya 9,778 72 waatsaappii teelegiraamaan nu dubbisaa isinii jedha. Soofaa lammataa isinitti agarsiisa. Soofaan lammaffaa isa kana jechuudha. Soofaa muka 3 kan hojjetamee bahe 3 isinitti agarsiisa. 3 nam 6 teessisa. Kun nam 2 akkaataa filannoo keessaniitti kan nam 3 walirra barbaadanii kan nam 2 barbaadanii kan nam tokkollee 2 barbaadan filannoo keessanii wal fakkaataa. Kalariin ammoo filannoo keessan kalarii fi diizaayinii illee filannoo keessanii meeshaa qofa isinii filannaa bakka kanatti agarsiisa.
muka jechuudha. Filannoon kiyya meeshaa qofa kan isinii filadhuudhaan agartee. Akkasuma immoo tuyyuu xaawulaan kun xiqqoo sanii irratti xaadhaa soofaa 10,000 ayfitu. Siyoo dhageetta agarsiisa. Sirriitti agarsiisa. Baay'ee guddaadha. Sun hedduu guddaadha. Mitira tokko. Akkasuma immoo asumaan haati soofaa kanaa kun nam tokko teessisa. Ka akkanaa ka nama lama teessisu tokko ni jira. Akkasuma immoo ka nama tokko teessisu illee tokko ni jira jechuudha. Waliigalan nama 6 teessisa. 75,000 illee jala isaa. Sofa. Wajjin xaawulaa kana qabdi. Xaawulaan kun 40,000. Namoonni hedduun jechuudha. Kursiin ispoonjii meeqaanii jettanii 40,000 haga 45 isiniin jedha. Kunoo ispoonjiidha kan teessumni isaa jechuudha. Isiniif galee nam 6 fi qalamii fi diizaayinii kan isin filattan. Meeshaan qofa jechuudha kan isinii filu. Baay'ee bareedaa kan ta'ee fi diizaayinii adda ta'e soofaa lama qabdi. Tokko ofii fi tokko maatii ofiitiif dalaisiifti. Achiin jira amma isin agarsiisa. Inni kunillee jechuudha meetira 160 baay'ee guddaa kan ta'edha. Sababni inni tokko qarshii dabalee 40,000 ta'ee fi waan ispoonjiin dalagamuuf akkasumas diizaayiniin isaallee xiqqoo kan adda ta'e diizaayinii haaraadhaa isiniin jala. Isin ammoo diizaayinii barbaaddan olaayinii irraa goobii irraa sarchi gootanii buuftanii yoo ergattanii jettanillee isiniif dalagama. Gatiin xaawulaa biyya keessaa inni bareedaa fi miidhagaa ta'e yookiin gatiin gadi aanan kanuma isin jechuu barbaade 35,000 40,000 45,50 illee dalaisiifachuu ni dandeettanii. Soofaan obboleetti biyyaa lammataa itti aanu isa kanaa jechuudha. Isa kana keessumni isaanii baay'ee nama kan mijatuu fi hedduu namatti tolu. Akkasuma immoo raasiileen diizaayinii isin hojjete. Kunniin sadiinuu soofaan 75,000 jala isaa kanneen goonni isaa inni kun namoonni barbaadan jechuudha. 5,000 isin hojjetama. Firii barbaadan isin jechuu dandeessanii. Inni kunniin sadii 5,000 akka barbaadan firii barbaadan ajajachuu dandeessanii isin jedha. Kalan ammoo kalan barbaadan keessa bareeda keessoo kursiin soofaa nam tokko teessisu kana kan nam tokko teessisu feetan lama jechuudha. Kan nama lama teessisu feetan lama yookiin ammoo tokko nama 3 teessisuu fi tokko nama 2 teessisu tokko nama 2 teessisu shanii walirratti 80 namoonni ajajachuu barbaadan telegiraama waatisaapii rookkaatti ajajachaa suuqamanii isinii jira. Namni ajajachuu barbaadan qofti gaafachuu kan qabsii wajjin waliin qabattee isinii dhufu dhugaatii isinitti illee isin beeksisuu fi isinii jira. Akkasuma majlisa rabiyaallee ni jira. Ammas ammoo boleettiin yeroo akka algaa gaafa duraa isin dura hojjanne bifa haarayaan ajajattee jirti. Diizaayinii basaniini kunoo ilaaluu ni dandeettanii. Kuno algaan kun isa kana qarshiin isaa algaa kan waliin xiqqoo adda. Isin ammoo ka humna keessanii ajajachuu ni dandeettanii. Diizaayinii isin barbaadanii kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa algaa barbaadanii dulaa boqotuu qulqulluu barbaadanii koolfifee barbaadanii xaawulaa barbaadanii meeshaa aadaa fi ammayyaa walumaa galatti furniichara namni
barbaadan hundi nyaata dhuguun biraa argamaa lakkoofsa bilaakiyaa duwwaa 978 waatsaappii telegiraama immoo namni ajajachuu barbaadan qofti heloo jedhaati kottaa na argattanii garuu immoo sababa neetworkii sababa hojiitiif yoo nagdi bilbilee isinirraa kaasuu dhabe natti dhaarinaa dhiifama rokkochaa isin jedhaa horaa fayyaa oromoo koo isin jaalladha isin bakka ga'e. Bishaan keenya.